السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف جمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا حليمة أوروتو ويلكم الشمار كفوني عندك يسنوتي كاكوتا سنجرني على بيا كينسا نجيني كيسنا كاكاو سننجد وردفتوتا كيا إيجا روني حنجا ماما تينا تتني لايكي شيرين سبسكرايبي نججبي سترتن غلطو ما غلن كيسن دچا تاو إيجا وردفتوتا كيا لايك شيرين دغتينا وروني حروتاتن يوتيوب channel كانت دبلمتني مسينس يوتيوب channel حليمة أوروتو تاون دغتينا سنين جدا إيجا وردفتوتا كيا آبي أجائبا آبي قرآن اتين برنو فيديون كيا كارا آبي قرآن اتين برنو كقرآن yeroo haffazuu barbaanne yeroo ustaazni gara irraa nu qaraasisan haffazuu barbaanne yeroo quraana hin qabne aappii kana qaraanee itti fayyadamuu dandeenya. Amma irra deebinee qaraanee yeroo keenya irraa aappii piroostorii keessa gadi buufannee qara'uu dandeenya haaluma salphaan jechuudha. Shakkii haala fisuu ilmi egaa hordoftoota kiyyaa aappiin isa kana jechuudha. Haala itti fayyadama isaa mee keessa seenee isin agarsiisa. Aappiin kun baay'ee waan das nama jedhu gadi buufadha. Piroostorii keessa jira. Piroostorii keessa argattu warroonni araba dubbisuu beektan isa kana jechuudha. Aappiin isa kana mee amma keessa seenee isin agarsiisa. Aappiin isa kana سورة الماعون سورة هدو قبا سورة الكوثر سورة هدو سورة الكوثر سورة عليه هدو قبا حالا كنان وانباينا متتلودا إذا عرفتو سكي سورة العصيل gadi buufadha itti fayyadamaa isiniin jedha. Kana akka aappii keessa seentanii suuraa barbaadan yoo tuqxan aappiin dalga waan ta'eef dalgattee deebisee aappii kana gadi buufadha itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa aappiin aappii ajaa'ibaati. Suuraalee hedduu of keessaa qaba. Suuratul falaq, suuratul naas, suuratul masad, suuraa hedduu of keessaa qaba. Irra deebitanii amma irra deebitanii yeroo isin dhibetti yeroo hafazuu heddanitti qara'uu dandeettanii aappii kana piroostorii keessaa argattanii maqaa isaa ingiliffaanii dagadhee jira garuu inni afaanuma arabii qaba. Namni baay'een afaan arabii hin beeku irra caalaan isaa jechuudha. Namoota tokko qofaa jechuudha. Namoota muraasa jechuudha namni afaan arabii dubbifachuu beeku. Kanaaf hordoftoota kiyyaa piroostorii keessa seentanii suurama isaa kana suurama akkanaa kana quraana jettanii yoo barreessitan aappiileen quraana hedduutu wayyaa kunillee yooma san dhufaa jechuudha. Quraana huruufaa, quraana tawhiidaa hedduu barreessee piroostorii keessatti aappiidhaan akkanaa kunneen gadi keessa seenee faayidaa aappii sanii aappiin kun maal nama fayyadaa faayidaa aappii qabu aappiin nama fayyadu keessa seenanii faayidaa isaa yoo ilaalan irraa fayyadamoo ta'uu. Kanaafuu aappii kana gadi buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya
Aappiin kun haaluma salphaan suuraa darsii eega xumurree gara suuratul masal suuratul falaq suuraa hedduu of keessaa qaba. Kanaafuu hurufa eega xumurree isa kanatti irra waan ta'eef sirriitti irraa baradhaa. Biloostara keessaa gadi buufadhaa. Waan baay'ee nama fayyaduudha. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Waan ofii kiyyaa fayyadamee natti tole. Isinillee akka isinitti tolu akka irraa gadi buufattanii barattan abdii qabaa. Viidiyoon kiyya jalqabarraa hanga xumuraa daawwadhaa. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo akkana wanta nu fayyadu wanta irraa bu'aa argannu laaluu viidiyoo biraa laaluu osoo hin taane viidiyoo ilmi rabbii qabu kana irraa haa barannu isiniin jedha. Ilmi rabbii nu fayyadaa. Tawaan biraa caalaa ta'aa kiraaratu nu caalaa. Quraanaallee sirriitti barachuun nu barbaachisaa. Gareen zuumii gareen imoo kanaafuu kana irraa hafazne haaluma salphaan sirriitti irra deebinee maaliif mobaayilii keenya irra jira sirriitti ammaan irra deebinee sagaleen nuu qaraa eegasii qaraanee irratti deemnee hafaznaa jechuudha. Kanaafuu aappiin kun gadi buufannee kana irraa baratuuf nu gargaara. Ani waan ofii kiyyaa gadi buufadhee egaa aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti waan na fayyada jedhe isinillee dabarsaa viidiyoo jedhe hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota kiyyaa nagaan naa turaa. Hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti baay baay.